Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaar kafuune warroonni chaanal idiristuuf jala argamtan marti keessanuu akkam nagaa fayyaa qabdani maatiin koo baga naaf jiraattanii baga as geettanii ammas akka of duratti illee naaf geettan abdii qabaa. Warroonni subscribe like share naaf gootan hedduu isin galateeffadha. Warri immoo haaraa dhuftanii na bira dhaabbattanii akkasuma YouTube kiyya kana subscribe gochuu fi like gochuudhaan nu jajjabeessitan hedduu isin galateeffadha. Warri immoo haaraa godhachuu akka viidiyoo yookiin waan angallakis isin bira haa ga'u barbaadan subscribe godhadhaatii na cinaa dhaabbadha na gargaaraa isiniin jedha. Hayyee ijoollee TikTok warroonni gaafii baay'ee na gaafattaniif isiniif viidiyoo wayii gabaabsiisee isin hojjedha. TikTok irratti isin erga jechuuf immoo naaf hin mijatu. TikTokin kee daqiiqa 60 qofa qabaa. Daqiiqa 60 isaatti immoo fixuu hin dandeenye. Amma haga dhuma sagantaa kiyyaatitti na hordofaa. Barnoota bareedduu takka isirraa barattanii akka barbaadan hiriyaa keessan affeertanii hiriyaa keessan gammachiisuu dandeettan jedhee abdadha. Haga dhuma sagantaatitti na hordofaa isiniin jedha hundi keessanuu. Viidiyoo kana akkuma dhageeffattaniin akkuma laaltanii like osoo hin goone bira hin darbinaa, subscribe osoo hin goone bira hin darbinaa. Naaf turaa naaf bulaa isiniin jecha haga dhuma sagantaatitti na waliin turaa. Kara hojii kiyyaatitti seenaa. Warroonni kamastarii qabdan kamastarii jechuun isa kana gadi buufnaa. Kamastariin kunoo kana sirriitti na hordofaa. Sagaleen keellee baay'ina yoo dhagahamu didellee dhiifama. Isa kana irratti godhuu qabdan isinii. Isa kana irratti hin gootanii kallattimaan amma osoo viidiyoon fidiin dura maal fiduu qabdanii isin viidiyoo duraan dursa uffanni isin uffattan tokkoffaa kootii kana ta'uu qaba. Inni gartan jee abdadha. Kootii kana ta'uu qaba. Kuni ka'oo duraa keessa jiru. Kootii kana ta'uu qaba. Kootii kana akka dirachuu qabdan. Uffata barbaadan immoo uffanni isaa yoo irraa dhiixan isinii dhiqamu uffata diimaa haa ta'u gurraacha haa ta'u wanuma barbaadanuyyuu uffata shurraaba jalaan dirattan san diimaa godhuu qabdanii diimaa gootan jechuudha. Gaafa diimaa gootan kallattiin irraa isinii dhiqama. Amma duraan dursa odoo viidiyoon fidanne maal gochuu qabdanii iddoo kan dhiifama kamastarii kana iddoo kana dhooftanii kana yoo dhooftan eessa dhaqxanii kunoo iddoo kana dhuftan jechuudha. Iddoo kana dhuftanii halluu kana keessaa kan filattanii keelloo kana filattanii isa kana jechuudha filattanii isan filadhaa akkana dheeressaa jechuudha. Amma eega akkana godhee seenaa as dhufa kunoo live ta'etu tan agartanii ifaanti guddise isii tana dhufa. Eegasi miidiyaa ta'etu tana dhugaa. Miidiyaa ta'etu tana dhuga gizee takka. Miidiyaa ta'etu yoo dhuqee amma eessa dhaqaa? Viidiyoo kiyya bira dhaqam. Viidiyoo yeroo san hojjedhe san baasa jechuudha. Viidiyoo dhuunfatti hojjedhe waan ta'eef viidiyichi eessa jira ammas keessa viidiyoon an hojjedhe sun isa kana kunoo. Isa kana haga gabbuuti na hordofa. Kunoo viidiyoon amma gagbu'ee amma suuta akkatti wal qixxeessaa. Amma wal qixxaa'ee naaf jira. As naaf qixxaa'ee jira. Amma ni tabsiifna gizee takkaaf. Isa kana kilik godhattanii dhiqqeessuu illee ni dandeettanii. Kun wal qixxaa'uu qaba wanti kun mallattoon jalaa kun akkatti qixxaa'uu qaba. Amma maal gochuu qabdan akkana asiisitan. Akkanatti asiisitanii akkatti yoo inni isin badhetti ba'e argitanii shurraabni jalaa kun yoo akkatti badhetti ba'e akkatti isa eessa dhooftanii kana dhooftan bootama kana gizee takkaaf gad dhooftan akkatti gizee takkaaf yoo isin gad dhooftan akkatti yoo gad dhooftan akkatti isinii ba'a. Gaafa san ay dhuftan kunoo isii tana bira dhuftan
ni gartanii mitaa irratti ni dibe tana isii tana bira dhuftan. Gaafa isii tana gad dhooftan osoo tanatti osoo raayitii tanatti osoo hin butinii as keessa jirti kun mallattoo wayii as keessa jirti taalluu jijjiirambootaa tana jechuu tuqaa wayii. Tuqaan tun diimattee ta mul'atu san isii tan gisee takkaaf gad dhooftan. Amma halluu kamirra galchitanii halluu diimaa kanarra galchitan. Maal firee waan shurraabiin diimaa ta'eef jechuudha. Eegas eessa dhooftanii raayitii asitti gootan raayitii kanatti raayitii gisee takka dhooftan. Amma shurraabiin kiyya diimaa ta'ee jira jechuudha. Diimaa ta'e amma eessa dhaqaa kallattimaan isii tana kunoo isii tana agartanii isii tana itti butaa yaa amma budate argitanii isii kana immoo amma maal godha tanaa fi tanaa wal qixxeessa jechuudha. Sirriitti kunoo amma ta gubbaatuun akkanaan gootii ta jalaatuun immoo wal qixxeessitii jechuudha isiisan jechuudha. Kunoo kuni ka balleessu kun ilaala akka dabalaa kun immoo fuula kiyya akka fuuli kiyyatti bareedee irratti naa galu godha. Yoo barbaadan immoo tana isii tanallee akkanatti gochuu hin dandeettan. Duuba dura isii akkatti eeguu hin dandeettan. Saniin booda kiliik eega gootan amma viidiyoon kun qulqullaa'ee jira jechuudha. Qulqullaa'ee bahee jira garaa keessa jechuudha. Amma maal godharee eessa dhaqaama miidiyaa tana bira dhufa. Miidiyaa tana bira dhufee ammallee eessa dhuqaa fooqii gubbarraa kana dhahee miidiyaa ta'etu tana dhaama. Amma viidiyoo garaa keessa kaa'u soqaa fakkeenyaaf asaa dhufnu sirriitti na hordofaa ijoollee. Amma miidiyaan caaltuu haa filadhu mee amma fakkeenyaaf suuraa caaltuu filadhaa. Suuraa caaltuu filadhe amma akkatti wal qixxeessuu qabaa. Isii tana kun agartanii wal qixxeessuuf isii tana dhooftan kunoo. Isii tana dhooftanii isii tana dhooftanii akka wal qixxeessitan. Kanallee wal qixxeessata yoo barbaadan isii maqasii tana dhooftanii eegasii maqasii tana bootaa tana agartanii isii san dhooftan jechuudha. Akkatti wal qixxaa'ee jira. Amma viidiyoon kun akkamitti garaa gala. Amma viidiyoo kana sirriitti na laala. Viidiyoo kana agartaniimi viidiyoon caaltuu kun akkamitti amma garaa keettee yookiin immoo kootii kana jala galuu akkamitti danda'a. Sirriitti na hordofaa. Tuqaa sadi awwala viidiyoo caaltuu kun viidiyoo kiyya diimama boorarra jiraami ka caaltuu xuynaa ka caaltuu kun akkana xuyne yoo jenne tuqaan sadiin tun fooqii gubbarratti nu baate kun as ni gartanii. Tuqaa sadiin tana gisee takkaaf xuynaa. Eegasii tana keessaa kam xuynaa isii tana kun isii amma irratti ni dibe tana agartanii isii tana xuynaa jechuudha. Isii tana xuynaa kuno keessa dhaqeera jechuudha. Amma viidiyoo isii san laaluuf akkam goona akkana isiisina dhumarratti isiisina. Eegasii kuno isiin as keessa kootii jala galteerti jechuudha. Amma akkanatti isiisina hin bal'ifnaa jechuudha. Gaafa bal'ifne dhifna bakka amma kuno ni tabsiifna. Kana fakkaata akkasitti kiliik godhaa eegasii dhuftanii asiin bootaa kana dhuftanii asiin gadi buuftanii jechuudha. Gaafa gadi buuftan kallattimaan gabbuufattanii TikTok irratti ergachuu dandeettanii jechuudha. Amma kiyya kunoo gabbuuf deemaa jira. Keessanillee akkasuma akkaataa itti gabbuuftanii isin dhibu jechuudha. Waan isin dhibeen na gaafadha. Barnoota biraatti walitti deebinaa. Haga sanii naaf turaa, naaf bulaa, naaf jiraadha. Viidiyoo kana argitanii bira hin tarinaa like, share godhaa, subscribe godhaa. Nu jajjabeessa barnoota kanaa olitti ka caalu immoo ijoollee jala deddeemnee irraa barannee isin biraan geenna nuuf jiraadha isinin jedha. Garuu waan isin hubachuu qabdan irra caalatti ammallee irra deebi'ee waan isinitti himu isa kana hubachuu isin irra jiraata. TikTok irratti erguuf isa kana isin irra barbaachisa. Isa kana immoo kuni ka YouTube'ti. Kun immoo kan Instagram'ti. Kunillee ka YouTube'ti. Akkasitti ilaalati itti baradhaa nuuf jiraadha. Naaf turaa nagahan isinin jenna barnoota itti aanuun haga walitti deebinutti hora.